Akkuma sitti argitan kana jechuun meeshaa haala argaa jirtan kanneen meeshaa baay'ee qabdi gatiilee isaa tokko yookiin qarshiin isaa meeshaa kana cinatti argitan kana bichaa odoo hin tahin meeshaa jechuudha. Irraa dhiiste meeshaa akka firiijii akkasuma eelee buddeenaa fi istoofii dhaabbataa midijaa rakabootii bira taa'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuula jira jirtu sinita meeshaa hedduu babbareedaa ta'eeti kana qofaa miti jechuudha. Meeshaan baay'eedha. Qarshiin isaa ammoo tuyyuu haala salphaa ta'een daftararraa kan hojjennee kan walitti himnu ta'a. Tokkoffaa irratti meeshaan isin qabdu jalqabaaf isinitti himee jira. Kan irraa dhiifte eelee buddeenaa, eelee dhaabbataa, ibiddaa, istoofii fi eelee daabboolleen qabdi. Haa ta'u malee kan bitamee na bira jiru shina juusii jookii lama qaba. Saachiin itti aansuun ammoo tuyyuu kunuu asitti argitan kana kan daaku jechuudha. Kan waan daaku argitanii kunuuti. Kan waan daaku qaba sadii jechuudha. Asirratti waan ani isin ibsuu barbaadu jookiin kun maayikaadha hidhamee dhufee jechuudha. Kurree isaa qofa osoo hin tahin jalli isaa warra oomishama. Kan gizaazaa kun yookiin ammoo tuyyuu kan burcuqqoo kun hin hiikama. Bilooniin isaa kun sirriitti of eeggannoo godha. As keessa biloonii xiqqoo qaba. Nu amma hiinee isinitti viidiyoo isinii waraabne malee kun argitanii hiinee viidiyoo isinii waraabne malee kun guutuun hiikamaadha. Kaartoonii keessa akka dhufu kunillee hin hiikkata argitanii. As keessa kan argitan biloonii gurraattii kana keessa akka ija gurraattii ta'e keessa mastaawoti jira miti. Akkasii as keessa jirtu tun bilooniin hin badde akkasiin jalaan banne yeroo hiiktanii jettan oliin buutina. Akkasuma immoo adiin kunillee adda dhufaa kana keessa ta'a jechuudha. Kaartooniin isaa kun akkuma asitti argaa jirtan kana mijataa miti jechuudha. Kaayuudhaa fi baay'ee guddaadha. Itti aansuun ammoo tuyyuu jechuudha. Kaafetaa fi kabajamtoota kiyya qarshii kan laaxaa yookiin ammoo maashina juusii kana qarshii 6,000 jechuudha. Itti aansuun distii seramiikaati. Distii seramiikaa baay'ee bareedduu taatee fi akkasuma ammoo tuyyuu maxxashaa 3 jechuudha. Distii seramiikaa mana of kolchaa meeshaan baay'ee guddaadha. Kunuuti distii seramiikaa haala amma argaa jirtan kana firee 3 jechuudha. Haalaan isii ammoo kunuuti kunillee ganaa hidhama. Bilooniin isii as keessa jira jechuudha. Hunda isii tuyyuu meeshaan akkanaa kunniin biloonii qaba. Hidhamee ergamuuf ammoo xiqqoon ulfaata. Haala meeshummaa isii ammoo kunuu keessa isiillee sirriitti ilaaluu dandeettanii seramiika oriijinaalaa jechuudha. Argaa jirtanii battala isiillee jechuudha. Kunuu bakka kana kaameraa yoo isin argisiise saayizii fi battala isii akkasuma ammoo tuyyuu qabannaan isii jechuudha. Hin ajajama, hin guddata, hin hir'ata, irraa bahaa jechuudha. Seramiika oriijinaalaa. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa firee 3 qarshii isiillee isinitti hima. Jalqaba irratti kana itti hidhattan nama irra kaayee malee itti hidhamuu qaba. Kanatti hin beeytanii mana rabaatitti itti aansuun qarshii tokko isin hima. Maxxashaa kana maxxashaan kunillee guddaadha. Qabata asiinillee ni qaba. Inni nama qabanni isaa as keessa jira ashagamee banuu hin barbaanne. Inni seramiikaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa harkaati firee 2 jechuudha. Kunuuti inni haga kana oriijinaalaa miti. Oriijinaallee deebiin jira. Kunuuti argaa jirtanii firee 2 umman kashkashaa bunaati. Qarshii isaa isinii hima. Seramiikaatii fi 7,500 kun 5,000 fi 800 isiniin jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuudhaan kan isin qabdu rakabootiidha. Kunoo rakabootiillee as jira. Meeshaalee isaa hunda wajjin kaameraamaaniin siisee isinitti argisiisuu taasisee achitti midijaa qaba. Itti aansee kan hixaanaa yookiin ammoo tuyyuu shaamaa qaba. Karra jabanaarra kaanu qaba. Sarviisii baay'ee bareedduu taate qaba. Kunoo haala si argaa jirtan kanaan jechuudha. Rakabootiin kun rakabootii baay'ee bareedaa ta'e kunoo akkuma argaa jirtan kana guddaadha. Qarshiin gaafsan inni ittiin bitame qarshii 5,000 isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya itti aansuun sufraa rakabootiiti. Sufraa rakabootii guddaadha. Warqaammadha yookiin ammoo tuyyuu bifa isa warqii ta'edha. Qarshiin inni ittiin bitaa qarshii 2,200 jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun ammoo tuyyuu kan qabdu obboleettiitteedha. Sarviisii warqaammaa oriijinaala ta'e. Sarviisii warqaammaa oriijinaala ta'e baay'ee guddaa ta'edha. Qarshii xiqqoo turee jira galtanii sarviisiin kun guddinni isaa akkuma argitan kun asirraa haga asiititti jechuudha. Hiikuu hin barbaanne sirriitti hidhame baay'ee warqaammaadha. Oriijinaala keessi isaa mootuyyuu birraammaa yookiin silbariidha. Qarshii inni ittiin bitame qarshii 6,000 firee 3 bilooniin isaa hundi isaa as keessa jira jechuudha. Itti saanii zirbiidha yookiin saanii darzana tokko firee 12 baay'ee furdaa kan ta'ee fi baay'ee bareedaadha. Gatii isaa walirra isinii hima. Itti aansuun gatii wal bira dhiyooti. Saanii ittoo kunoo isa guddaa ta'e cilfaa 2 fi akkasuma immoo tuyyuu saanii 2 sarviisii mataa isaa danda'e qarshii
isa saanii afurgii jechuudha darzana tokko qarshii 2000 bite kan ammoo tuyyuu jechuudha qarshii 1500 itti aansuun ammoo tuyyuu saanii ittoo kunooti rasadini saanii ittoo firee sadii jechuudha cilfaa isaa wajjin walumaa galatti illee qarshii 1800 jechuudha kana fakkaata kan itti aanu meeshaa irra isi qabdu firiidha. Firiin kunniin nabiratti barbatamaadha jechuudha. Baay'ee wajjinaadhaa fi furdaadha. Kunoo baay'ee argaa jirtanii inni kun haga nama 7-8 illee na nyaachisa. Tokkoffaa baay'ee guddaadha. Itti aansuun inni kunillee haga nama 5 illee ni nyaachisa. Bareedaadha. Itti aansuun inni kunillee haga nama 4, nama 3, nama 2, nama 1 illee nyaachisuu ni dandeettani. Qarshiin isaa 2600 jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isa qofaa miti meeshaaleen hedduudha. Garuu ammoo gatii himuun isaa baay'ee kalama keessa qaate baay'ee nama cinqullee dirqama isinii himuu qaba. Itti aansuun jookii warqaammaadha. Jookii burcuqqoo wajjin akkuma sitti argaa jirtan jookiin isa kana jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Waraqaa keessaa hin baafne kaartooniin isaa kan baratame yeroo mara obboleeyyan teennaa binnu kanneen keessaa ka'isii kana jechuudha. Zuum godhee argisiisii fi ka'isii kana. Itti aansuun burcuqqoo darzana tokko qabdi. Kana jechuun kaartooniin tokko as jira. Kunoo tokkollee asuma jira jechuudha. Kunooti qarshiin isaanii walirratti jechuudha. Jookiin 1500 burcuqqoon darzanni tokko 1300 jechuudha. Itti aansuun ammoo tuyyuu makarajii bunaa fi makarajii shaayii qabdi. Isaanis as keessa jiranii kunoo akkuma argaa jirtan kana makarajii shaayii jechuudha. Litira tokko. Kan bunaa ammoo tuyyuu litira 2. Buna keessattis danfisuu dandeettanii keessumaayyuu dhufe guddistanii illee danfisuu dandeettanii qarshiin isaanii jechuudha. Qarshii 1000 makarajiin shaayii litirri tokko 1000 kan litira tokko 2 ammoo tuyyuu yeroo sanitti 1300 jechuudha. Itti aansuun distii abbaa torbaati. Distiin abbaa torbaa gagguuruu baay'ee natti ulfaate akkuma argitan isii baay'ee guddoo taate osumatti isinii lakkaaya gurruma isiitiin jechuudha. Zuum goonetuma isinii lakkoofna na waliin lakkaa'utu seenaa takka 2 3 4 5 6 7 jechuudha. Firiin torbaa distiin kun salphumatti qarshiin isiin ittiin bitamte qarshii 6300 jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun ka buddeena keessa kaayatanii qarshii asimaan isinitti himaa meeshaa isinitti argisiisa 480 680 jechuudha. Inni kun ammoo tuyyuu isin argisiisa. Illee isaanii haraaraati ifa mana of kolcha. Kunooti kan buddeena keessa kaa'attu baay'ee guddaadha. Mana keessatti illee waan barbaadde keessa kaa'achuu dandeetti. Akkasumas immoo tuyyuu kan keessummaa fi kan daabboo keessa kaa'achuu dandeettu. Isaan kanneen lamaan jechuudha. Meeshaalee bakkinaan qannaan walakkaasuma keessatti dhiise. Itti aansuudhaan kan isin qabdu akkuma sitti argitan kana jechuudha. Feermuuzii seetii qabdi yookiin ammoo tuyyuu feermuuzii kaartoonii tokko qabdi. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya burcuqqoo shaayii darzana tokko qabdi. Isii kana jechuudha kaartoonii 2. Qarshiin feermuuzicha qarshii 6000 qarshiin burcuqqoo 1500 itti aansuun ammoo tuyyuu masoobii daabboo qabdi 2600 akkaataa kunuu asitti argaa jirtanii masoobii daabboollee jechuudha. Safeedii daabboo fi safeedii buddeenaa qabdi. Jalqaba masoobii ilaalaa ka'a. Masoobii ilaalaati safeedii dabarraa jechuudha. Jechumaan safeedii jalaaltani safeedii buddeenaa baafatanii fi masoobii safeedii daabboo qabdi. Safeedii fi masoobii safeediin buddeenaan baafatan qarshii 500 safeediin daabboo ammoo tuyyuu isiin tun qarshii 6000 jechuudha. Kan itti aanu saafaa uffata ittiin bitaniidha. Kunoo achi jiru guddicha yeroo mara baratamee sanii jechuudha. Qarshiin isaa qarshii 700 hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Minxaafiidha. Minxaafiin guddaa kan akka majliisa dheengaddaa firoo waliin gadhiise kalariin diimaa haa ta'u malee isinii galee amma immoo minxaafiin kun tokkoffaadha tokkii oriijinaala garuu ammoo amma qarshiin isaa 10,000 gaafa san 9,500 bitame keessi turee jira. Itti aansuun meeshaan isiin qabdu maashina shunkurtii fi shunkurtii ticcuu jechuudha. Gilaagilee jedhamsanii gilaagileedha hundumaa kuyyaa kunoo asitti argaa jirtanii isa guddaadha. Inni rakasaallee hin jira. Inni kun baay'ee guddaadha. Qarshii 2,700 isiniin jala. Itti aansuun kan isiin qabdu sinii fannooti. Sinii fannoo jedhamu malee sinii tana viidiyoon laaltee
isii bitame isii tuyyuu caala isii turra guddoodha isinii fannoo namoonni baay'een jechuudha isii bareedduu si ammallee bukkee keessatti kunoo tanatu bareeddullee akkasuma jookii makarajii qabdi isinillee baay'ee guddoodha kunoo argaa jirtanii hedduu namatti tolti faashinallee ammaa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota akkuma argaa jirtan kana isinii fannoo haala kanaan qarshiin isin ittiin bitamte akkuma sitti argitan kana burcuqqoon kun jechuudha 5,300 baay'ee bareeda akka ta'e itti aansuun maankaa fannooti maankaan fannoo meeshaan irraa fagaatee jira yoo danda'e kaameramaan fuudhee isin agarsiisu maankaan fannoo isa kana fakkaata baay'ee bareedaadha namooti barbaadan hundi keessanuyyuu lakkoofsa bilbilaa asirra jiru kana laayik sheer godhaa deema qarshiin maankicha kana qarshii 2,400 jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun gallaayaa bishaaniiti gallaayaan bishaanii asuma na bira jira meeshaan baay'atee socho'uu na dhoorgullee takka isinuma argisiisa qarshiin inni ittiin bitame gallaayaan bishaanii kun qarshii 2,500 jechuudha itti aansuun maayika saarviisii maayikaati kunuuti saarviisii maayikallee firee sadii asuma na cinaa jira alhamdulillah baay'ee bareedaa fi saayiziin isaallee hedduu ulfaata haganni fudhatu kaameraan isin agarsiisu qarshiin gaafa sanitti 1,500 ture jechuudha wantoota dhiyoo itti jiru kaameramaan isin agarsiisu itti aansuun yookiin warqaammaati yookiin warqaammaa gaafa sanitti 2,800 bitame hordoftoota fi kabajamtoota akkuma achi jira itti agarsiisini akkuma sitti argitan kana jookiin warqaammaa isa fakkaata 2,800 itti aansuun cilfaa guddaa lama itti aansuun cilfaa guddaa xiqqaa lama jechuudha kunuuti cilfaaleen as keessa jira kaameramaan fi asuma dhufee bareeda kunuuti guddaan akkanaallee lama kunillee lama jechuudha sibiila kunis baay'ee guddaadha qarshiilee isaanii isinitti hima inshaallah wa ta'ala cilfaa guddaa fi xiqqaa kun qarshii 600 kun immoo 300 jechuudha hatumaa lama qabdi hatumaa lama jechuun gabaabaan lama jechuudha isin agarsiisa bootan muudatee as keessa dhiirri sagalee yoo dhagahamuu baate akkanaa kana jechuudha boodallee kana tartii itti goone ashayna jechuudha kun qarshii 300 jechuudha kabajamtoota kiyyaa hatumichi isin argaa jirtan kun itti aansuun mastaaxabaa harkatti dhiqatanii mastaaxabaan harkatti dhiqatan kun asuma jira innillee kunooti 300 isin jala itti aansuun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa 300 mastaaxabaa harkatti dhiqatanii abbaa gadaati achi jira kun rakabootichi abbaa gadaa argaa jirtan natti fakkaate rakabooti abbaa gadaa qarshiin isaa ammuutuyyuu sinii isaa wajjin meeshaalee inni qabu mara itti argisiisi bakka tokkotti itti hima sinii darzana 12 qaba itti aansuun rakabootiin guddaadha saarviisii qaba bidijaa isaa qaba sufraa qaba sinii fi rakabootiin 4,500 sufraan ammuutuyyuu beekuma meeshaa turra taa'ee isin mul'achuu dide malee baay'ee bareedaadha jechuu barbaadeeti itti aansuun ammuutuyyuu sinii isaanii kuukisiiti isaanii kuukisii ammoo firee 6 as jirti isin kunoo isin agarsiisa kunooti qarshiin isii 400 jechuudha baay'ee bareeda isaanii kuukisii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuuni maankaa shuukaa maalii hunda isaatuyyuu dabalatee jechuudha gaafa sanitti keessa guutuudha haa ta'u haala argisiisuu qabaa barbaade jennu kamillee meeshaan isii tokko waan tureef isii irraa jaalatu meeshaan fagoo jireenyaan dhiifte kunooti shuukaan dabasanaa maankaan dabasanaa akkasuma maankaa bunaa hundi isaatuyyuu wantoonni sibiila tabaalan gaafa sanitti qarshii 1,000 isiniin jedha sinii bunaati sinii bunaa ammoo kunuu akkuma sitti argaa jirtan kana asirrallee hin jirti gurmaashni jechuudha kaartooniin tokko itti aansuun ammoo asitti isin agarsiisa kaartoonii lama jechuudha isii kana siniin bunaa isii kunuuti qarshii 4,000 jechuudha gaafa sanitti argitanii baay'ee guddoo fi bareedduu kan taate hedduu namatti tolti kaartooniin isiitu argitanii hedduu namatti tola shaantaman jettanii biyya alaa qofaa miti biyya keenyallee wanni babbareen akkana baay'eetu jira isinii jechuu barbaade odeeffannoo godha garuu lama dura dubbifuni mankaskashaa bunaati asuma maxbushaa irra jira reefi asuma kunoo baasiif kaameramaan inni baasu kunooti argaa jirtanii qarshii 150 fayyadameen jechuudha mankaskashaa rakkoo qabu hin beekani meeshaan sukkaaraa itti aansuun meeshaa sukkaaraati meeshaan sukkaaraa achi jira baay'ee bareedaadha fuudhee isin agarsiisuu danda'a kaameramaan qarshii meeshaa sukkaaraa qarshii 300 sufraa abbaa gadaati itti aanee qabarraa sufraa abbaa gadaa ammoo isinitti himee jira qarshii kuma isin jedhee jira itti aansuun ammoo tuyyuu
meeshaan isii kana bira jiru giloobaaliidha. Giloobaliin kunooti haala bareedaa ta'ee fi hedduu namatti toluuni qarshiin gaafsan inni ittiin bitamu qarshii 6,500 meeshaa isaa hunda qaba jechuudha walirratti haguuruu baanii malee. Meeshaaleen isin ajaa'ibee kana qofaa miti wanni ani isinitti himuu qabu meeshaa hedduudha fakkeenyaaf jechuudha. Jirtan kana saanii haraaraa qabdi. Kunooti saaniin haraaraa baay'ee bareedaadha. As jira kun kaartoonii isaa jechuudha. Asitti argaa jirtani as keessa jira firee 4 qaba. Lama as keessatti hafe lama qofa baatee jechuudha isin agarsiisuuf argitanii. Kalarii isin agarsiisuuf meeshaan isin dhuman. Kunooti inni kun guddaadha. Furreen isaa as keessa jira. Walumaa galatti jechuudha meeshaan kun kan hin caba jettanii sodaattan osoo hin tahin oriijinaala isiniin jechuu barbaade qarshii 5,000 jechuu gaafa sanitti itti aansuun maashina qamashaa yookiin maashina saanketaa qabdi obboleettiin teenna. Kunooti maashina saanketaa zuum godhii argisiisii fi isa oriijinaalaa fi bareedaa ta'eedha. Kun argaa jirtanii biyyoota inni biyya isaa ilaaluu dandeettanii kun kanaafi maashinni saanketaa kun hordoftoota fi kabajamtoota biyya inni oriijinaala jenne ajajaan dhufe qarshii 4,500 forjidii illee jira sadarkaa qaba hundi isaatu iyyuu baasii isin argisiisuu danda'a. Garuu baasii isin argisiisurra osoo dhiisellee baay'ee bareeda kuni waraqaa isaati jechuudha. Akkaataa hojii isaa ni beeytan hundi keessanuu iyyuu wanni isin argisiisaa ooluuf hin jiru. Sababa waraqaa kanaa yuutuubiin ammallee onnaan jedhamu waliin afaan mijilaan jiru. Meeshaan isaa hundas keessa jira. Bakka baasuun baay'ee nama barbaachisu hundi keessanuu iyyuu ni beeytanii. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaan laayikii sheerii gochuudhaan viidiyoo kana hanga dhumaatitti namni isinitti tolee jedhe laalaati laayik godhaa. Namni isin jibbisiise ammootu iyyuu dhiisuu dandeettanii. Asirratti argitan kanneen keessaa meeshaan isii ka X tahee mallattoo gaafii kan tahe fakkeenyaaf asirra kan jiru kunniin guutuun isaa gamanallee hin jira garanallee hin jira jechuudha. Meeshaa arabuuti. Meeshaa keessaa dhiiftee du'aayii godhaa fi sababa maalii isiniif fakkaate sababa mana isii karaan fudhatuudhaan karaan fudhatee mana jechuun maallaqa baay'ee itti baaftee rifattee meeshaa kana dhiiftee garuu nama kabajaa qabuu fi amantii qabu waan taateef jecha kanniinuma herreega godhinaa ergii siif erga maallaqa haga sinirratti dafee jettee osoo abdii buruun jechuun meeshaa kanallee namooti tokko tokko ammoo meeshaa qarshii 50,000 60,000 30 bitanii maan nama godhan bakka gurguri namaan jiran. Yeroo bitee gurguru osoo hin tahin yeroo namaa bitu qabu hojii kiyya waan ta'eef dhugaa rabbii dubbachuuf ammoo amma fakkeenyaaf meeshaa micaqqee kana baatii baay'ee na bira taa'e gurguri yoo naan jette inuma gurgura nama booda dhufee ajajatu bakka hin jijjiiru. Haatuma sadii wanta kallee wanni namaa godhu hin jiru. Garuu meeshaa kana abdiidhaan isin akkana kaa'achuu du'aayii godhaa fi kaayyachuun rabbiin bakka waan isii jalaa bade san isii buusu. Meeshaa kana ammoo amma aduurreef sirri jirti amma duumessi deebi'ee jira. Meeshaa kana haga deebifuutti yeroo dheeraa fi sa'aatii dheeraa fudhata. Viidiyoo namni ilaaltan laayik sheer godha. Akkasuma mootii yeroo hiriyoota keessanii sheer gootan akka hubatan jalqaba dhaqaatii yuutuuba ummurazaan laalaa jedhaanii maaliif jennaani dhufaniitumaan jal'isanii kuni meeqa oduu tahin achirratti haa hubatanii gatii isaa irra caala hin himaan jechuudha. Isinii garaa jiraa miti jaalattaniif jibbitanii garuu irra caala namaa hin jaalatanii meeshaan keenya har'aa asitti argitan tokkollee gatii osoo hin himahin hin tarre itti aansuun garuu warri na jaalattan laayikii godhaa irra caalan namaa jechuudha. Subscribe fi laayikii osoo hin tuqin iskiriinshoot gootanii yoo na ergitan wallaahi namaa jalannisuuf yoo wallaala ta'e ammoo iyyuu himaa jirra bakka kana tuqaa. Bakka kanaa tuqaatii laayik sheer nu godhaa isiniin jedhee isin kadhataa jirra. Kanaaf isin jaaladha isin kabajaa walumaa galatti jechuudha nagaatti waraabulaaf fayyaa.